akkamittiin immoo waa tokko dalaguu dandeenya akkamiin immoo waa tokko jijjiiruu dandeenya jedhu inshallah gaa waliin mari'annaa miti reeshee garoobe akkana komantu na konko no aku dinde ayo akka sirriidha shee garoobe haadha manaa meeqa qaba garuu gaaffii nagaa batanii jiranii shee garoobe jaartii manaa meeqa qabdu naan jedhanii amma tamarkaa qabu takka akkuma isin argitanii gama FBtiin gama social mediaatiin kan argitan takka sana jaalala Oromootiif jecha manatti gatee haadhatii illee manatti gatee nama kiyyaan wal baradhaa nama kiyyatti dhufaa lafatii illee na barsiisanii nama kiyyaallee wal barsiisan jedhee dhufee kanaaf obbo Mansuur illee wal argee jira inshallah rab gammachuu hedduu na dhagaame dhugaa rabbii dubbachuu warra akka Mubaarak Musammaa Aslii warri Sheemin Ibrofa martu kino gammachuu hedduutu na dhagaame Mansuuriin argee jira jechuun inni barbaade akkana Mansuurii kiyyaamaaf jaartii takka argaa qaba. Tokko qofa qabda? Naam. Egaa tokko namni qabu hiyyeessa jedhama shari'aan isee kanaaf jennaan shee garoobe hiyyeessaa jechuun ammaaf. Nuti inshallah tokkollee hin qabnu garuu yaadni keenyaaf fuuchuudha. Maaliif jennaan egaa haati manaa keessanis dhagahaa jirti taanaan dhiifa banuuf kun shari'aadha. kun hadisuma kun waan rabbi heeyye bigatee fi angaruu ishee garuu gaani biyya biraa biyya arabaa jiraatan si amalee baalee maa jirtan si fudha. Naam sirriidha. Nama hedduutu akkasidha. Nama hedduu akkas naan jedha wallahi biyya arabaa jiraachuu keetuun baree amma wanaalluu sin argaa. Baay'een si dinqisiifadha. Sooshaal miidiyaa kee hunda fooloo nan godha. Biyya neetworkiin hin jirre keessatti akkasiin rakkataa namaaf barumsa dabarsaa turre ammaaf ammoo Oromoo saba keenya bal'aadhaan walitti baanee jirra. Achi baranaallee nama tokkotu nu cufee asumaanuu rabbi barakaa isaa godhu Muhtaar nama jedhamu cufee jira. Achiin Jarmanii illee na waamanii jiranii. Nama keenyatu na waamee achiin Kaayiroo Mubaarak Musammaa fa'aa na waamtee taa'an jiru jechuun barbaade jaartiin takka haguma lagizee maal? Lagizee maal malee dabalamu kenna. Qabeenya dhufa deema. Dhugaadha abbaa qabeenya hoo qabaatanii jaartii isa wal qixxeessuu yoo danda'anii shartii afuriin ta'a jaartii afur fuudhuun yookaan lama fuudhuun yookaan sadii fuudhuun Mansuurii kiyya. Keenya mana gurguruu jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti watulaata warubaa jaartii sadillee afurillee fuudhaa jedhee dhugaa afuriin wayyamee jira. Nabiif qofa alayhi salaatu wassalaam kaasaa haga barbaadan deemuun danda'an rasuulli rabbii nuuf ammoo haga afuriitti nu fayyamame. Afran san fuudhuun ammoo shartii afur qabu. Lama fuudhuuf jaartii lama fuudhuuf namtichi awwalan takkitti maa fuudhuuf Mansuur takkitti maa fuudhuuf rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam waan jedhan yaa jamaa yaa shabaabahu jedhan man istata'a minkum namni isinirraa danda'u albaa'a fuudha danda'u falyatazawwaj haa fuudhu jedhan. Baa'a jechuuni mana qabaatu maharii qabaatu jimaa'ii irratti danda'u jedhan. Kanaaf fasara warri ulamaa'ii foolii sayyii irratti akkana. Falyatazawwaj haa fuudhu jedhan. Namni kana hin qabne haasoomu jedhan. Kanaaf namni lama fuudhuu qabu ammoo shartii afurii fuudha. Qabeenya qabaatu, jimaa'ii kuwwaa jimaa'ii qabaatu, haqa lamaanii haqataan illee miidhuu qabu. Ammaaf akka keessanii kuni osoo isheenoo qabaatte amma sadii irra qabaachuu qofatu hin ta'in isheenoo qabaatte amma heerumtee kan hiikte yoo ta'e qabeenya nan qaba. Homaa sirraan fedhu torbanitti guyyuma tokko na argee yoo jette yoo taatu. Isiini qabeenyi isiidha. Tun kahul mar'aa jedhan nabi dubartii waa afuriif heerumti. Waa afuriif laalanii limaali addunyaa isiillee bareeduma isiillee nasaba isiillee laalanii jedhan. Duniyaa isii saniin barbaachisaa jedhanii ulamaa'in irraa dubbatan. Duniyaan isii gaaf kan barbaachifti ufiif isiin si fuudhuu osoo hin ta'in sitti fuudhuu danda'a. Qabeenyi sirratti hundaa'a isiin si fuudhuu hin dandeenye. Qabeenya fedhellee yoo qabaate. Anuuf hin danda'a sirraa mashruufan barbaadu. Suni gaafa nafaqaati rakkoo hin qabu. Wanni isii ati ittiin dandeettu qabeenya kee godhattee isiin fuuta. Wanni duniyaan laalamuu maaliree adiis achi keessa jennaan yoo isiin katuutu taate ilmaa oolu. Yoo ammallee nafaqaa kasirra gaafatu taate nafaqaa sirraa hir'isutu mala. Sansan laalanii warra ulamaa'iti malee duniyaan si haa fuudhu jechuun hin jiru. Qabeenyaan hin danda'a ansi horadha jechuun hin jiru. Qabeenya keetiin of danda'i fuudhi jechuutu jira malee. As qabeenya keetiin of dandeessee fuutee
garuu amma shurba sirraan fedhu alaana manaa lammaffaati yookaan sadaffaati amma sirraan barbaachisu dandeessu. Qabeenya hoo qabaattee gaafsanillee lammaffaati qabaattee hoo fuutee jennin jette qabeenya kana ka isii kalaalamu warri ulamaa'ii waan jedhe ka isii kalaalamu gaaf kami jennaan yoo isiin duute ilmatu laala. Ishee kagayya wayii laalaatu jittuun ta'in amma fakkeenyaaf haadha manaa gafan fuudhee jiru mashruufa see qaqqabuu danda'uu qaba. Nyaata see dhugaatii see ijoollee dhalattuu hundaaf gargaaruun qaba miti. Angaruu kanan fedhu an qabeenya qaba homaa sirraan fedhu baharii tokko qofa naa kenniiti torbanetti guyyaa tokko naa argii hojjetti hin ta'u shari'aadhaan kana gaafa. Fedheesii irratti fedheesii gaafa sana gaafa birriin qabaa mashruufa sirraa dandayaa akka keellee akka shari'aan jettu sanillee uf dandayaa yoo jette falaa baasa rakkoo qabu gaafa sana akkas. Kana gaafa. Obboloowwan kiyyaa baay'ee gammacheetu na dhagaame juusii Mansuur naaf fidanuu naaf ajajayyuu dhuguu hin dandeenye haa ta'u saba kiyya Oromoodhaan wal arguudhaaf baay'ee gammachuu guddaa qaba. Rabbiin umrii isaa haa kaa'u hedduu ni dhageenyaa nama hedduu qarqaare Mansuuriin kun nama hedduu to'atee hiyyeessa hedduu to'atee nama dhabaa hedduu to'atee ammas Rabbi haa dabaluu fi Nabiillee alayhi salaatu wassalaam guyyaa qiyaamaa waan jedhu Rabbi hadiis al-Qudsiin keessatti eenyumee namni nyaata Rabbiin guyyaa qiyaamaa waan jedhu hadiis al-Qudsiin keessatti yaa gabricha jaan hin dheebondeesi maa eebuun han baasin hin beeleheesi biratti maa beelan han baasin yaa Rabbii kiyyaatiin beeleyta yaa Rabbii kiyyaatiin dheebutta wogguun jedhu Rabbiin gaafatu la gabricha kiyya tokko jiru duniyaa keessatti beele'e osoo isa beela baafte gabricha kiyya tokkotu dheebote osoo isa dheebuu baafte gabricha kiyya tokkotu daara'e osoo isa daara baafte har'a jazaa waan sanii na biraa argatta jedhan jazaa waan sanii siraa na biraa argatta akkasuma duniyaa tana yoo laalan buloowwan kiyya dheengadda Suuriyaa waan Rabbi godhee laala waan Turkii Rabbi godhee laala haga irraa lafee jalaa keessaa guuraa jiran lafee fooqii jalaa gadi guuraa jiran duniyaan tanuma haa ta'u ammoo duniyaa qaban tana jiru duniyaatti fayyadamu. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhan abbaan qabeenya guyyaa qiyaamaa sawaabni isaa hin hir'ata jedhan nama akkana jedhe malee mirgaaf bitatti hiyyeessallee kaanillee nama akkana jedhe malee ni hir'ata jedhan sawaabni guyyaa qiyaamaa Rasuulli Rabbi jedhe alayhi salaatu wassalaam riwaayaa sahiyya keessatti akkana jedhan Rasuulli Rabbi kanaaf hedduu nama beesan sooshaal miidiyaa irratti illee argina Mansuur jechuun nama hiyyeessa kenna birallee dhaabatee nama ammoo haadhatee na kurtuu birallee dhaabatee nama hedduu birallee dhaabateedha. Bakkuma jirtanii Oromoon Sheeka Roobee jaalattan martuun jaallattanii ni beekaa. Waa isin gaafadha obbo Mansuur. Sooshaal miidiyaa irratti akka arginutti qanii wayii gaafiif deebii isin godhanii jiranii. Uffanni isin uffattan kuni hagam baasaa gatiin isaa hagamii jennaani. Gatii meeqana jettanii turtanii achirratti. Amma eeggadde dhiyoo kana masii gaazexeessituu mesiin gaafattee turte dhugaa soom jennaan ilaa 500 musliimni zinaa dalaguu hin danda'a waa biraa gochuu hin danda'a haraama wayii gochuu danda'a toobatee moo rabbitti deebi'aadha garuu musliimni hin sobu miti kana kino hadiisa abboon bayitaa yoo ta'u hadiisa nu musliimni hin sobu kanaaf jennaan namoonni baay'een koometti irratti soba jechaa turtanii garuu guyyaa sana sa'aan uffadhee ture kunillee ka biraati kun amma daa'imman qaba sarratti kun ka biraati kun baay'ee guddida kan kanaa sa'uun fedhu amma. Yaala Sheeka Roobee si bira jira kaa amma Sheeka Roobee jira namni Sheeka Roobee dhibbatti amana dhibbatti ani fakkeenyaaf sa'aatiin irra jirtu sun Mansuur birrii 2,000 bite saantimii takka jalaan qabdu 2,000 bite dhibbatti namni ni amana rakkoon qabu Mansuurii kiyya rakkoon qabu Oromoon koo galaana duniyaallee ni qaba Rabbi duniyaa haa dabaluu fi ammas dachaa godhee Rabbi haa dabaluu fi mee sa'aatii sirra jirtu tana har'an jaalala Oromummaatu waliin nu fide keessattuu Islaamummaa takka waliin qabna baga Rabbiin tokko nu godhee baga Rabbiin Islaamummaallee nu kenne dhugaa musliimni hin kijibu nabichi alayhi salaatu wassalaam sa'aatii teennamee sa'aatiin hidhatte tun gatii hagamtaati. Tole baay'ee hojjedha maaliif jennaan ilaa orijinaaliis qaba feekiis qaba kan baruu qabu kana wanti guddaan maa'inni kuni birrii 15,000 20,000 ilma bitama garuu orijinaalii gaafatamu gaafa sartifikeetii qabaatu gaafa gaaraantii qabaatu
gatiin isaa hin qaaliidha jechuudha. Sheekha kiyya dhiifama naa godhe as gatii isaa himuu hin fedhu. Laala Mansuurii keessi jaalala keetti waliin nu fide wallahi halluu kana soo dhufee nu bakka makiinaan hin jiraatin illee. Sheekroomee namni ni jaalata namni hin jaalanne hin jiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Mansuuroo kiyya rabbi si haa jaalatu abboo jaalalli rabbiitu caala. Kana marrallee rabbi ammallee si haa jaalatu si haa urgeessu bakka Oromoon kulliin si jaalatu. Wallahi aduwwii rabbi sirraa haa qabu aduwwii wallahi balaa rabbi sirraa haa qabu aduwwii waanyo namni nama waanya dhugaadha. Akkasii miti jechuu danda'a. Waan fedhe haa jedhu mataa jalaa gadi hin qabatin. Nuti nama akkanaa kana barbaanna jegna barbaanna. Wallahi rabbi si haa dabalu amma uffadhu bareedii ta'e. Amma gatii kana mee nutti mi rakkoon qabu. La Mansuuroo kiyya si qabe jaalala. Kommentara dabarreessa ani himuun fedhu maaliif jennaan. Anas si gaafatee bara Mansuuroo gaazexeessaan osoo si gaafatee hin deebisteefiimi. Rakkoon qabu wallahi du'aayii ishii godha. Uffadhu isiin jedha. Uffadhu siin jedha Mansuuroo uffadhu siin jedha malee uffadhu siin jedha malee waan biraan jedhu kanaaf mee gatii hagamtaa Mansuuroo kiyya nataam sheekha kiyya maalo jaalalumaaf jecha wallahi jaalalumaaf jecha maaliif jedhe sheekha kiyya kuni amma sartifikeetii qabdi orjinaala akkan siin jedhe suuqarraa warri feekiidhaan bitamu kuma digdamas soddomas ta'uu danda'a. Beekamee akka ta'e garuu orjinaalaan gaafamitti baay'ee qaaliidha. Kanaaf amma deeggardellee 500 gaafan jedhu sun Rolexiidha. Rolexii immoo Google gootanii ilaaluu dandeessu. Rolexii jechuun just Rolex watch 2022 jettee gaafa ilaaltu si baasuu danda'a. Wiimiin wallahi. Kanaaf jennaani kan kana Sheekha Roobee yeroo biraa sagantaa wayitiin evidensiidhaan waraqata maan qaba baasee rabbi si haa dabalu jennaan maaliif beektaa sheekha kiyya kabaja guddaan si qaba akkas nama diinii xiqqoo qabullee amma diinii amma kee qabu dhiifnaan nama kalaama rabbii sooshaal miidiyaa isaa irratti afaan isaatiin uummata isaatiif geessisu kabaja guddaan qaba kun anaaf waan guddaadha nuti guyyaa waan meeqa balleessaa ollaa